Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummaa lamaan qabadhee jira. Keessummaan kiyyas Dr. Uddeessaa Kerroo fi obbo Adoolaa Baanataati. Haara yeroo birrattii fi labsii xumura garbummaa qeerroo Oromootu labsame irratti marii gabaabaa goona akkasumas haala waraana biyya keenya keessatti deemaa jiru. Waraanni kun seera kabachiisuu moo waraana duguggaa sanyiitii tolfamaa jiru waan jedhuun irratti mari'annaa. Dhihaadhaa sirba kanaan booda walitti deebinaa ulfaadhaa wayyamaa kaa qopheessee isin dhiyeessu ana shannaa fi goljaati like sheerii gochuun dagatinaa jennaa ulfaadhaa. Yana maduga dabde, yana maguma dabde, dugaan ke batte naftu, gumaan ke batte naftu, rabbuma tarka kaba. Harroota garbuu sorreet baabachuu didanii, gabaa holla jedhanii. Saroota cooma sorreet karra tiksuu didanii, leenca taana jedhanii. Baashi baattu malee harreenis gabaan oltu raga bunaanti malee sareenis leencan taatu yoo hordaan baataa malee dullattiin kufteen kaatu yaaduma muudaa malee diqaala sanyiin taatu didaakoo babbaroodii duruu leenci barooda Hanni samooti tuqaan waa beetu nama hidda lamuunutti deebitu dubbina ilee fida Dunu walumaan duuna dullu salumaan duulla Haleedini Sodaasatu du'anoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii beekadhu warruu seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini falmadhu lolaasatu du'anoolani sodaasatu du'anoolani guyyaa dhiiraa dhuftuun beekanii beekadhu warruu seenaatu si gaafata dhiiga qeerroo sitti watwaata wareegame malee biyyan kennini falmadhu biyya baasaa gootumatu eega hirri waama beela funan beeka dhaadhayyuusa qeerroo dhumateega bunni gootarraa nafu wal beeka ilmoolleen caaleencuma kam goota ilma baadhumsaa sana fakkaata Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Gombiif kilaashii tokko samalee Natanyaan jiru gombi samalee Zinari mara, kerroda zinari gara, ilmi naftanya nama gana. Zinari mara,
nyaate sareeni Zinariitiya Eessa namiyee fatte gadeeni Zinariitiya Mootii Oromoof du'a labsuuni Zinariitiya Amma akka durii miti dubbiini Zinariitiya Walirratti kan dhumnu murtiini Zinariitiya Amboo tokkummaan itti marsee Zinariitiya Jara jetti daan deebisee Zinaarii maraa Oboodha zinaariin garaa Ilmi alagaa nama ganaa Zinaarii maraa Oboodha zinaariin garaa Ilmi alagaa nama ganaa Inni kan galuuf kaata galaa gootota baate Inni kan garaaf kaata imaana sabaa nyaate Ilaashee shirka dhiira facaasii mataa diina Harroo yaa marii dhiira facaasii mataa diina Zinariitiya Zinaarii maraa Keerroodha zinaariin garaa Ilmi naftanyaa nama ganaa Zinaarii maraa Keerroodha zinaariin garaa Ilmi naftanyaa nama ganaa Zinariitiya Salaalee dhufnaan deebisee Zinariitiya Diina shimalaan gogombisee Zinariitiya Bineensi yuuse shaggarii Zinariitiya Nyaachuuf dhaadata barii Zinariitiya Barbaada qoricha budaa Zinariitiya Faloo falaa biyya abbaa gadaa Zinariitiya Inni dhufu siini nu beekadhu Zinariitiya Qophaa'i mudhii kee jabeeffadhu Zinaarii maraa Oboodha zinaarii garaa Ilmi alagaa nama ganaa Zinaarii maraa Oboodha zinaarii garaa Ilmi alagaa nama ganaa Inni kan galuuf kaata galaa gootota baate Inni kan garaaf kaata imaana sabaa nyaate Ilaashii shirka dhiira facaasii mataa diina Obooya kutattuu dhiira facaasii mataa diina Harsaasii garaa diina facaasii mataa diina Yooyyaa akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota gomuu bokkoo keessummaa kee waliin sududumaa gara gaaffii deebii kennatti deemna. Yooyyaa jennee jirra maanguddoota ta'een. Yooyyaa shaayeen. Yooyyaa harka fuuna. Harkaan buli. Ayyee sududumaan gara gaaffii deebii kennatti deemna. Waamicha qeerroon Oromiyaa amma waamte kana dhageettaniirtu jedhee abdadhaa. Waamicha kana akkamitti ilaaltu sin? Mee Adishaa sirraa jalqaba. Ulfaadhe wayyame yaamichi qeerroon amma yaatte kun yaamicha qabsoo Oromoo kan xumuratti taasisichaa kan jedhamu uggura amma godhamuu deemu kana waan har'a jalqabamee nuti waan irra ture akkuma nuti qabsoo keenya nullee sochii keenya jabeeffataa tooftaa garaagaraa baafannuu deemillee tooftaa garaagaraa baafatee wal gurmeessee nurra duula jira. Kanaafi waan goonu wanti godhamuu maltee hunda bifa gaariidhaan qeerroon biyya keessa waan godhamuu maleefi waan amma irratti hojjetamu tartiibaan lafa naqaniiranii waan jiraati waan godhamuu malee ammoo wanni guddoon diina keenya ka waliin qabsoonnu kana ijjannoo tokko jennaa fudhannuun dura addeetti fudhannuu fi diina keenya kana irra caalaa beekuu nu barbaachisa. Diinni keenya akka dabaa biyya Oromoo kana keessatti caasaa diriirfateera. Caasaa mul'ataa fi caasaa hin mul'annetti kan nami argannetti har'ayyee piippiin
diriirsite ka nafxanyaan bifa haaraan diriirsite bifa jaaranneen bifa jaarmaa cimaa tokkoon abbootii siyaasaa kabara durii barajee mootummaa Nugusa Haile Sillaasee jigsichaa fi irra qabsaawaa turanii kaasanii dhaabboleen siyaasaa hedduun biyya san keessa uumamanii turanii dhaabbolee siyaasaa kabara uumaman san keessa kan milkaa'an jiranii kan ammallee qabsoo xumuraan hin gaatin qabsoo jiranu jira ammoo deebii dhaabbolee siyaasaa kabara uumamanii kaddu dhabamanii jiran jechuudha du'anii yerootti darbee maqaan callaan seenaadhaaf ka ture akka bifa haarewaanii bakkatti awwaalamanii biyyee keessaa akkuma manfasiin yookaan hafuurri minilikii waggaa dhibbaan duuba biyyee keessaa gangalatee ka'e warri akka dhaaba siyaasaa akka ammayyee yaappa'aa ka fakkaatan kuni ka akka dargii kuni bifa haareyaanii indoominaanii ijaaramanii bifa haareyaan caasaa fi diriirfachaa jiran. Wanta akkatti yoo wanni beektaayyee nuti gadi fageenyaan arguu nu barbaachisu ilaaluu nu barbaachisu akka hubannoon kiyya yookaan dadhabbii kiyya ta'uu dandeetti. Hubannoon dur OPDOtti hubadhuu fi OPDO'n har'a dhaabadhee ilaaluuf OPDO'n dur laalaa ture bifa lamanarraa kaatee amma argaa. OPDO anduri namuma ergamtuu nama garaa callaaf Oromoo keessaa bahee garaaf achi gale jedhee akkaataa kana hubachaa ture anduri. Amma OPDO yoo jijjiirama qeerroon fiddee aangootti kennite kana achi as keessa OPDO laalu OPDO'n caasaa sadarkaa sadii qabdi yookaan kutaa sadii qabdi jechuudha. Kanaaf OPDO ammayyuu dhaabadhee ilaalu OPDO dabartisa. Akka maal turanii tokko ilmaani nafxanyaa kan dhalootaan hitti isaanii Amaaraa ta'an abiyya Oromootti dhalatanii guddatanii aadaa Oromoo baranii afaan Oromoo qabanitti baranitti dhaaba kana keessa Oromoo jedhanii itti galaniira. Lama baruma kolonii mootummaan Abisiiniyaa biyya Oromootti duulu Oromoo gowwoomsee nuttaan duulaa ture naannootti Oromoo cabsaa ka ture warrooti suni Oromuma dhiigaa Oromoo ta'anii ka gaafa jalqaba nafxanyaa waliin duulanii nutti dhufanii har'a biyya sanatti Oromoo ta'anii jiraatan yoo maqaa isaanii ilaaltu Oromoo. Garuu yoo seenaa warra sanii keessa gadi qorattee ilaaltu nafxanyaadha isaan. Nafxanyuma Amaaraatti nafxanyaa Oromoo ta'anii biyya san dhufanii jira jechuudha. Warri OPDO keessa galee akkuma akaakoti isaanii yookaan abbootii isaanii Oromoodhaan cabsuudhaaf irree Habashaa ta'anii irree mootummaa Abisiiniyaa ta'anii nutti duulanii adda ilmaa isaanii OPDO keessa ijaaraniira. Yoo maqaa isaaniitii fi waan isaanii hunda qorattee jette wanni nu agarru waa Oromoo ta'uu isaanii duwwaa. Sadaffaani doofaa fi kagaraa bulu hujii barbaada jedhee achi keessas. OPDO waan kanaa ijaaramuudhaan. Isii kana yoo bifa gabaabduun jedhee ammoo PP'n yookaan bilxiginnaa isii maan yoo har'a dhaabannee laala. Bilxiginnaan dhugumaan Ihaadegitti gara bilxiginnaatti jijjiirame. Wanni akka Ihaadeg jala ifi gurmeessee jira maa.
warra dhayyi biltiginnaa walii hojjetaa jiru eenyu? Number 1 OPDO jijjiirante odoon ta'ini iyaappaa dhaaba if danda'e kabara durii ijaarame adda sochii godhee biltiginnaa keessatti PP keessatti warri bakka gaarii qabatee adda biltiginnaa keessatti irree qabu warra iyaappaati. Warra meesoo keessatu warra iyaappaa keessatu warra dargii keessatu irraan darbi warra shaabiyaa keessatu. Shaabiyaa jechuun Isaayyaas Afwerqiiti. Adda yoo iyaappaa yaadnee jenne iyaappaa Biraanuu Naggaa iyaappaa nama ture. Yoosef jedhamee as kaa Waashingtan DC jiraatu adda harki mirgaa Abiyyi ka Prime Ministerii Itoophiyaa keessa hiiqaadhaa dhufte Prime Ministerii kiyya kana jedhee ka amanee fudhate nama iyaappaa hoogganaa ture jechuudha. Irra ganda bariikoo dargiitti gadi turte nami dargiin milkaa'ee bara duri dargiin biyya san to'atee ka ture harqaatuun dargii adda PP keessatti Daawitu Walde Gorgisi eenyu dargii mati General Kaasaa Camadamaan dargii mati adda isaan warra kana fakkaatu eessa keessatti tajaajila keessa jira eessa keessatti dhokatanii hojii jira eessa keessatti caasaa diriirfatanii wanti biyya jeeqa jira warri dargii keessa ture warri ija dargii ture Kaasaa Gabreefa warri addatti Abiyyi jalqaba dhufee dubbise Daawiti Walde Gorgisiitiif Kaasaa Gabreet. Kanaaf yoo amma adda Kaasaa Camadaa kana jettu dargi adda maarree warri kun PP bilchiginnaa dhaaban ta'a laala adda deebi warrooti kaayoo fi galan shaabiyaa keessaa warri fakkeenyaaf Isaayyaas Afwerqii eenyutti Itoophiyaa hoogganaa jiru namni kaayoo PP yookaan kaayoo bilchiginnaa deessisaa jiru eenyu nama gaafan gaddaa ani barbaadu jedhee Itoophiyaarraa fottoqatti adda Itoophiyaa hoogganaa jiru PP keessatti yaada kanaa waliin asi garagan warri kaayoo ganan abaa'oo keessaa ganan haji bilisa baasaa Ogaadinii keessaa ganan eessa jiran leencoo baatii harka mirgaa abaa'oon turre diimaan ogoo harka mirgaa abaa'oon turre adda eenyu nami PP yookaan bilchiginnaa hoogganaa jiruuf gorsa jiru mitikaa lafa dhaabaa jiru PP yoo jedhamu nuti waan ihaanii asi jijjiiramte jiru warri kasaara siyaasa isaanii kasaara warri kaayoo fi ganan hundi as keessa deebi'ee caasaa bifa fi diriirfatanii biyya san keessatti adda biyya Itoophiyaa jedhamtu yookaan biyya Oromoo tana unkuran warri jiru warra qaba. Kanaaf uggura amma qeerroon godhan jirtu qaba. Waraana amma Abiyyi yookaan poolisii Abiyyi nutti bobbaasu callaa miti. Caasaan dura nuti barasa ijoollee ta'uu dandeenya beekuu dhaba dandeenya. Caasaan dura iyaappaan guutuu biyya Finfinnee kaattee haga ganda gandaatti kaabaa fi dhiyaa daarekshin moongatti caasaa diriirfatte sun akka caasaa su akka saniin diriirfamee lafa biyya Oromoo kana keessa jiru. Ijjeechaan ayyi shibbirii ka fakkaatu qaba. Sisteema kana eenyutti gorsee
eenyutti qajeelfama kenne waan kana hojiirra oolchan warroota dur yaabbaa turan caasaa isaanii ganda hundatti magaala hunda keessatti caasaa diriirfataniira. Wanni beekuu nu barbaachisu waan goonu hunda keessatti magaala hunda ta'e baadiyyaa hunda ta'e caasaa diriirfataniira. Caasaa isaanii kuni daldalaa ta'uu danda'a, barsiisaa ta'uu danda'a, qotee bulaa ta'uu danda'a. Caasaa siistema ijaarratanii biyyi amma warri amma nafxanyaa jedhamu caasaa cimaa lafa keenya irratti diriirsanii akkamiin caasaa kana agarree ciccirraadha. Absoo fuula dura baaneetti dhiibannu kana calqaame harka jalaan waan godhamaa jiru ijjeechaanis amma bara darbii ijjeechanii qeeyyi shibbirii ijjeessanii rasaasa gatii rasaasaa kaffalii jedhanu maatii kaasanii ka ijoollee irraa ajjeessanii wanni sun adda itti cimtee deemaa jirti moo maaliif jira? Wanni kun caasaa warri siyaasaa kaayoo fi galan dhaaba dur keessatti itti qabsaawaa turan gananii fi warrooti dhaab isaanii waan gurguratan yookaan siyaasaa kaayoo gurguratan yaada gurguratan kadhaban kadu'an kaaka yaabbaa kun kaaka meesoo kaaka iduu kun hundi bifa haaraan ka'ee nurra bobba'aniina nurra duudaniin wanda adda irra duula jiran maal waan federaalizimii jedhan qaba balleessine bifuma feeteen ta'e Itoophiyaa afaan tokko dubbatu hakaayoo isaanii ka dur awwaalanti kan biyyee keessaa fuudhanii miniliki callaa seenanii amma miniliki callaa booti bara warrummaa asii guloo beektaa bara darbii Haile Sillaasee ijaarame Haile Sillaasee fudhisicha ka darbii bololaa tura darbiin mataa isaa fi darbiin waan du'ee tare jennanii darbiin bara wanni beektaa wanni waan qaama deemu booti darbii jechuun bara kaasee cimadaati Daawit Wolde Gorgisu Kaasaa Gabreetu warra kun deebee dhufanii hidhatan jira du'eera jennare darbiin amanu ilaa godhatanii bilchiginnaa jala dachanii wanni maqaa qabsoo yookaan beektaa sabaatu ka obbidummaa maqaa Oromoo kan tusan soban leetta kayyii waa hunda maqaa irraa mulqanii beektaa maqaa waan maqaa sabaa dhawaaqanii warri kana gurmaa'ee qabsaba wanni waan kana lagataniif kaaka darbii kan kaaka yaabbaa kan sistema isaa fidanii ati amma mana kaasee camadaatiin darbii jedhee namni beeku darbii barnami darbii beektaa addee du'ee ka'ee dhufee nurra qabsaa wajjin Daawit Wolde Gorgisi kaasa caalaa darbii ta'e jira Dr. Kaasaa Gabree kaasa caalaa darbii ta'e jira Biraanuu Naggaa caalaa nama yaabbaa ta'e jira Mustafee eenyu akka Ogaaden kaayoo isaa galeetii mooti ka piipiggan akkuma gafa jedhe leencoo baatii eenyutu abaa'oon turre piippii keessa akkamiin dha naftanya kammal wanni kun beekta waa nami dhagarre takkatti ijaaramee lafa san keessa warra kan addaan baafannee beekuu nu barbaadu dhaabi kuni golgaadha piippii jedhanii bilchiginnaan kun beekta golgaa waa hundaaf keessaa qaba waani akka beekta OLF yookaan beekta dhaaba guddaa ka eenyummaa fi wanni OLF maqaa jijjiiradha ofii maqaa jijjiiradha TPLF maqaa jijjiiradha wanni jedhanuufi warra kana nu keessa adoon dhaabaan nu nyaachuudhaaf tura kana beenne waan
goonuuf uggura lafa san keessa godhamu dhuguma kuni ka yeroo ka dhaabatu miti jedhameera dhuga korneera hunda keessa dammaqa saatiin tu saatii akka kaabaaf kibba bahaaf dhiha akka bilchiginnaan waxxaramteer duudhamteer kana keessa daran halkanii guyyaa waan goonu kanarratti itti duuna diina keenya istiraatejii isaaniitiif diinni keenya eenyu akka ta'e irratti beekaa mormuun nu barbaachisaa jedhee yaada waa hafee jiraatiin boodatti deebi. Ulfaadhu wayya. Mee Dr. Gaafiin Sumaa waamicha qeerroon Oromiyaa waame kana akkamitti ilaaltaa? Waamicha kana qeerroo callaarra dhiisuu qaban immoo wakiin ganda tokkoof wakiin godina tokkoof yookiin laakiin godini sun ta'uuti gandi kun ta'uuti aanaan kun bichaan jedhanii waan laalammoo guutummaa Oromiyaatti guutummaa Oromiyaa irra daree guutummaa biyya saniitti akkam ta'uu qaba jettee ilaalta Dr. Mee? Galatooma kuni akkuma yeroo hedduu irra deddeebinee dubbataa turre wanni kun waan sadarkaa Oromiyaa yookaan sadarkaa qeerroo callaatti laalamaa adoon ta'in sabaaf sablammooti biyya san keessa jiraatan namni akka Sidaamaa faa, Walaayittaan faa, Affaar, Sumaaleen sabaaf sablammooti mirga isaanii barbaadan hundumtuu warri fi bulchuu barbaadu warri biyya isaa irratti abbaa biyyaa fi ta'ee jiraatuu barbaadu warri qabeenya isaa irraa ajajuu barbaadu warri afaan fi dubbatuu barbaadu warri aadaa fi guddisuu barbaadu hundumtuu qabsoo isaan gumaati jechuudha. Qabsoon tuni qabsoo xumura garbummaa jechuu sirrii waan amma qabsoonnuuf qabsoon tun yeroo hunduma caalaa amma akka malee barbaachisa waan lamaaf tokkoffaa mootummaan kuni lola waggaa lama ol deemsiseera Oromiyaa keessatti keessattuu garuu lola Oromiyaa keessa deemsisan pilaanii baasee jalqabeen qara Oromiyaa jilbiisinnee achiin duuba warra jajjabaa warra qawwee qabu warra sila nullee ofirraa qabatuu danda'u jedhanutti deebina jedhanii Oromiyaa keessa jalqabanii turanii shaanee torban tokko keessa akkuma haasa'uu baratan torban tokko keessatti balleessinanii itti bobba'aa turanii hin balleessine amma adoo kun hin badinu guddaa santi deebi'uun malla jedhanii odhakkaan yaada isaanii jijjiiratanii guddaa kaaba jirutti deebi'anii walumaa galatti lolli kuni lola Doctor ila gara lolaa adoon deenne waa'ee hiriira mormii kanarra naa xiyyeeffadha. Maarraa maafa ka mormuu qaban lolli kuni mormamuu qaba waan jedhuufis himuu barbaadeeti. Lolli kuni lola maanummaa balleessisaatii lola federaalizimii balleessisanii Itoophiyaa waxxarantee takkatti akka goga'aa ifante san itti barbaadaa jiranuu itti deebisuuf yaalaa jiranuu kanaaf qabsoon federalizimii balleessanii yookaan sabaaf sablammoota mirga sabaaf sablammoota balleessanii akkuma dur itti baratan taan deebisuuf yaalamaa yoo amma piikii gubbaa jira piikii yookaan addee cimee aga macarrashaa yookaan dhuma gubbaa ga'ee jira. Namni amma ciisee mirga fi deddeebi'e qabsoo isaa irraanfateera yookaan waan mormuuf irraanfateera jechuudha. Maaliif ammoo amma qabsaa'uu qaba qeerroon taanaan sabaaf sablammoota amma qabsaa'uu qaba maaliif warri qawwee qabus mormataa jira warri jajjabaa mormataa jira ka qawween qannes ka sagalee isaa dhageessifatuu barbaadu amma dhageessifatuu qaba yoo amma dhageessifatin lola kana amma addunyaan laalaa jira namni biyya keessaa laalaa jira addunyaa alaa laalaa jira wal mari'adhaa jechuun dhufuu danda'a namni amma mormatiin wal marii tana keessaa hafa namni amma jabina isaan dhaggisiisin mormee mirga isaatiif waan kana jala dhaabatee mormatiin biyya isaa irratti waan kana keessaan qabu jecha.
Kanaaf Oromiyaan duruu mormataa turte warra kaabaatti dabalan malee kanaaf qeerroon qarreen namni jaarsa jaartiin namni hidhateeru namni hidhatee hin jiru hundumtuu keessattuu Oromiyaa keessatti warra amma seera kabachiina jedhee lola deemsisu kana lola kijibaa deemsisu kana warra ifiyyuu balleeffamaa gurguddaa ta'anii TPLF walqixxee waggaa 27 Oromiyaa keessa nama ajjeesisaa turanii ammas garagalanii immoo isaan seera kabachiisuu ta'an kana isaan balleessuu qaba. Oromiyaa keessa mirga Oromiyaa keessa mirga keenya kasirreeffannu OPDO balleessine calla. OPDO hin baduu qaba. Yoo OPDO hin badin OPDO yookaan bilchiginnaa amma jedhamtu hin badin mirga Oromoo hin sirraa'u yookaan mirga keenya kabachisiisuu hin dandeenye. Diinni guddaan naafxanyoota amma bilchiginnaan nurra waantu kanallee kan tawaamee jalan nu qabuu yaalu bilchiginnaa jedhamtan OPDO durisan. OPDO'n tu warruma dur nama ajjeesaa ture wanjalanyoota jajjabaa achi keessa jiru. Ciboon akkuma namicha security dura bu'aa kaa'ama barbaadamu kan Tigraay galee badeessanii isa caalaa kaballeesseeru warra kana keessa jira. Bilchiginnaa ammaa kana keessa jiru. Muummicha ministeeraa dabalate. Dhiifama nu godhaa deebinetti hin deebinu jedhee jira. Cadhi jedhan malee eegii nama lola banee Roppillaa Addis Ababaa kaasee Tigraay rukutuu jalqabee wanjalanyaan tokkoffaa isa. Kanaaf qabsoo nama Oromiyaa keessa deemtu qeerroo amma waantu tuni bilchiginnaa irratti xiyyeeffachuu qabdi. Bilchiginnaa diiguu malan bilchiginnaa Oromiyaa keessaa yoo hin diigamin mirga Oromoon eegatamu. Kaleessa TPLF waliin akkas uummata reebaa balleessaa turanii har'a immoo naafxanyootatti heerumamanii akkuma sharmuutaa kana kan jala waan deemanuu fi amma naafxanyooti isaan fuutee amma isaan itti gallakkitteetti kanaaf isaan irra xiyyeeffatu qabna jalqaba. Doktor bilchiginnaan diigamuu qaba itti bilchiginnaa maanti diigama? Bilchiginnaa mawaaqiriin bilchiginnaa diigamu. Caasaan bilchiginnaa diigamuu qaba jechaa jirta? Caasaan bilchiginnaa kan Oromiyaa keessa babadhatee garbummaaf uummata keenya saaxile du'aaf badina uummata keenya saaxile kun isa balleessuu qabna jalqaba. Laali biyyi akka ilmi namaa biyya fiirraa mormatu Tigraay irra dhaggitanii. Bilisummaa jechuun afaan odeessaa waaqa bilisummaa nuu kennu maani jedhanii dhufu bilisummaa. Bilisummaa biyya fiirraa lolanii a'anii du'anii itti dheebotanii dhutti. Kanaaf nuti yoo biyya teenya bilisoomsa dhugumaan gurmoonnee ka'u mallee caasaa bilchiginnaa irratti xiyyeeffannee ka'uu qabna. Isaanti uummata Oromoo cabsisiisaa jira. Jarri kun harki caalu warra balleessaa gurguddaa qabu isaan irratti xiyyeeffannee caasaa isaan irratti xiyyeeffannee qabsaa'uu qabna. Amma mormiin qeerroo waamte kuni karaa uguruu isa tokko lammaffaan guddaan caasaa bilchiginnaa diigu. Kana deebi'eetti deebi'aa gabaa uummata sittan dheeressu. Ulfaadhu wayyaame atis ka jette caasaa bilchiginnaa akka caasaa gandaa aanaa godinaa kanatti diigamuu qaba jette natti fakkaata akkasii hubadheani daawwatooti keenya akkasitti akkasii hubatanu barbaada. Mee labsii xumura garbummaa kanarratti adisha poolisii Oromiyaa milishaa gandaa bulchaa gandaa dabalatee gara saba fiitti deebi'uuf maal dhaamtaaf warra kanaaf mee? Ayya ulfaadhi wayyame awanti jedhu barbaadu maal siin jedhe warri kun dhugaan yookaan yoo dhaloota Oromoota waraana san keessa jiraachuu yookaan beektaa bulchiinsa sanirra jiraachuu callaa miti kan murteessa. Yoo isaan Oromummaa waan dhiigoma Oromummaa yookaan waan beektaa Oromoo jedhaatan nafa isaanii yookaan beektaa mataa isaanii keessa jira. Jibbi jaalattu hin bultee hin turti warri isaan waliin jiraatu kuni warri isaan biyya isaa hoogganaa jiru kuni si walii hojjadhee si waliin dabarsee yeroo dheertuu
wajjin dalanne jedhanii wanna akkas waan beekan takkaalleen qaba. Kun kaayoo isaanii Oromoo dhabamsiisu. Nami mataa san gubbaa jiru warra amma biyya hoogganna jedhanii shiftaan biyya amma bitaa jiru itti mataan Abiyyi lammaa caalaa lammaa Magarsaa caalaa nami jaala isaa ture hin jiru. Abiyyiin lammaa nyaate lammaa dhabamsiise akkuma saniin caasaadhaan gadi bu'e. Wanni kun beekta Abiyyi kaayoo isaatti isa nyaachise. Abiyyi aanee jiru yoo sadarkaadhaan gadi buutte sulla akkuma san jira. Akkanuma adoo deemu ganda dhaqqa. Ka ganda gubbaa jiru nama Oromummaa qabu. Jibbi jaaladhu kaayoon jaraa. Akka yoo dhagguu dhabaannelle boruu dhagan. Akka yoo nutti mul'atuu dhabaattelle boruu nutti mul'atti. Gaafa wanti deentee dhuftee nafa nu geette callaa wixirachuu muti. Amma saatii amma nuufi wixirachuudha jiraachuudhaaf yookaan du'a jechuudha. Jiruu Oromoo saatii kanarra jedhu marabbii teenye laalle jenne Oromoon biyya itti quba lafatti dagaagee itti horee ijoollee qabeen jiruu fi katti baratee itti hayyoomee lafa sini hayyuudhaarraa kaase haga gadi nama qotee bulu yookaan nama baatee humnaan jiraatu haga santi yoo ati caasaa saniin jiraatu. Adda Oromoo hundi nama muka yaabeeraaf jireenyi isaanii. Nama muka yaabeeraaf biyya Oromoo adda biyya isaarratti nama muka yaabee muka gubbaa rafiitti. Muka gubbaa hirriiba muka gubbaa laala. Yoomi muka sarraa bu'ee du'a. Yoomi najjeessan. Hortee horate. Hortee qabeenya ta'e ilmee horate yoon akka naa galaanaati qabayee manaa gadi bahe adda waan kana eegataa jiru. Jibbii jaala saatiin adda namooti aangoorra jirta namooti poolisii taata namooti ibirraayyaa ittisa waraanaa taata guyyaa har'a dhaabannee of laallu arga. Hireentuun dabartee jibbaa jaaladha. Ummati hirma injifata. Guyyaa gaasanii hortee teessan lafarra akka horattan dhala keessan mee akka gootan ta'a alaama waan godhamaa jira ta'a alaama. Waan takkatti callana wanni beektan ajaa'iba beektaa diina kenne yoo taate jettu wanni diina keetile diina jaba jabeenna isaarra atillee ofirraa ittisita if jabeessite diinni kenne jabaa si ta'e tola laafaa sitta ta'ee achi mucucaachuun keessattuu namooti Oromoo taatan namooti waa horattan qabeenya namooti qabdan namni waa barattan. Wanni sin kaayoo teessanii wanni nu hujachuma wanni nu godhuma Oromummaa adda Oromoo balleessuudhaaf duula hidhatee kaakan jalqaba tuqichaa tattaafadhee dhaaboti siyaasaa ka bulloomanii badan kaaka yaappaa kaaka me'isoo kaaka idiruuku kaaka dargeeku adda nu naatuudhaa deebi'anii dhufaa jira. Wakanaati kibbi jaalatti nuti numa moona bifa feeten ta'e shakkillee hin qabu numa moona ammoo haa taatuuti warri achi keessa jirta akka saatiin isin dhaabattanii of laaltu akka mormii akka
qeerroo Oromoo labsite kan karaa harka jalaan ta'e karaa isinitti danda'ame hundaan cinaa guyyaa isin dhaabattan bara. Kanaaf bakka jirtanutti dammaqaa. Keessattuu caasaa siistema EAP'aati amma biyya keessatti diriirfameeru daddaltoota keessattuu karaa amma daddaltootaa kanaan ta'e karaa beektan warroota babbaratan kan dhiigaa Oromoon ta'in maabara akkanaa kana dhaabannaa waa akkanaa kana dhaabna warra kana gargaarsa warra beekta buqqa'ee kana gargaarraa jedhanii waa saniini caasaa ijaaramaa jiru. Caasaa kana keessattuu dammaqa caaraabbi warri caasaarra jirtan poolisiirra jirtan waan kam intaltanii ilaaltanii saba keessan cinaa dhaabbata. Kanaaf gali jennaan erbeen kos galtee jira. Addee itti galtan kabraa hin jiru. Addeen lafti si itti jiraattan biyyuma keenya. Lammaffaa abboo jiruutu akka jira jiruu beektaa amma beektaa namooti dedikaatte waggaa 30 argatu. Warrooti baankii garaa keessa ijaaran. Garaa keessanii baankii ijaaratan jechaan wanni isin hojjattanuuf wanni isin guutanuuf karoorri keessa nyaattanii buluu callaa. Hortees keessan garaa jechuudha. Na garaa kanallee hagan nyaata. Gabaa jattan. Gabaa jattu. Dhiibbaa dhiigaa fa'aan bu'uu dandeettan. Yeroo gabaaddanuuf hegeree nu ijjeessina Oromoo. Hegeree Oromoo ijjeessina. Meta dabartee mootiin taardhaa tanarraa waan dhangalee takka hagana qaba ol qaban jedhanii. Me waan kana gochuudhaa tattaafadha. Anaan malee wanta akka beektaa akka namoomaa waan qoolleef ta'ee haga kiyyatti waan natti mul'ata. Dhaamsa sinin hin dhaamuuf kana qeerroo tana cinaa dhaabbadha. Wanni waan qeerroo calqaa mootii maqaa qeerrootiin labsamtu malee waan guutuu Oromoo diqqaaf guddaa jaarsaaf jaartii jiraachuudhaaf dhabamaati waan kana irratti bakka jirru namuu qooda irraa fudhannu jira. Ulfaadhu wayyame Adishaa. Fakkeenyaa fi ani bara fi ijoollee ta'ee barumsa jechuun ijoollee jechuun kutaa 10-11 baradhu kutaa 9 baradhu waraana dargii keessaa Oromoota dhufanii baay'ee isaanii dubbisee ture. Maari gandara deemanii haraqee naa'unanu gariin akka fedhanitti aanu isin kana kan isin qunnameef maaf gaafa adda waraana dargii keessa turtanii adda bilisummaa Oromoo akka waraanni sabni Tigree ta'ee waraana dargii keessa ta'ee waraana adda bilisa baasa Tigraay gargaara. Akkuma waraanni sabaan Eertiraa ta'anii waraana dargii keessa ta'anii waraana Eertiraa gargaaranii hidhachiisanii yoo waraanni Eertiraa waraanni dargii nyaata jedhuun xiyyitii itti kennuudha. Yoo isaan xiyyitii jedhanu xiyyitii dhoggannee nyaata itti kennuudhaan godhaa turan isin maaniif adda bilisummaa Oromoo gargaaruu dhabdan jedhee gaafannaan ni dogoggorree akkasitti hubannee waraanaan jedhe jira. Ammas tarii poolisoonni Oromiyaatii fi milishaan akkasumas raayyaa ittisa biyyaa keessa Oromoon jiru kuni boruu fi ijoollee akka kiyya bara kiyya an jiru sanii amma biraa maaf kana gootan jettee gaaffii itti kaastuun ni dogoggorre jedhuu maluuni kan akkamiin laalta mee dooktarati poolisii Oromiyaatii fi milishoota kana fa'aa dhaamsa maal qabda? Dogongorree bara dargiisan keessaa akka baanuuf maal jettaan mee ulfaadhu wayya? Galatoomaa shi. Akka malee ifaa lolli kun lola ambaagannanummaa nama tokko eeguu fi yookaan diktaatarii tokko taayitaarra tursuuf deemu lola bu'aa nama tokko iyyuu hin qabu. Uummata Oromoos hin qabu, sabaaf sablammoota Itoophiyaatiifis bu'aa hin qabu, Itoophiyaafis bu'aa hin qabu yoo diige malee. Kanaaf namni lola kanarratti hirmaatu nama daallee nama maaniif akka lolu hin beekne yoo hin ta'in wanni kanarratti duutuufis hin jirtu, wanni achis dhaquu qabduuf hin jirtu. Yoo kanaaf loluu qabda teete, kanaaf duu qabda teete nama tokko taayitaasaa
barcuma jala qabuuf duu qabdateete sun daallee waan tokko galiniif ela doctor gaaffin kiyya akkan seeta labsii qeerroon xumura garbummaatii labse kanarratti qooda poolisii oromiyaatii fi milishaa gandaati akkana ibsitu barbaadu qoodi isaanii Mustafaa Huseen fakkeenyaaf Mustafaan hin jira nama Mustafaa jedhamu Oromoo jedhee wareegamee jira isaarraa maal baratuu qabu akka waraana dargii kaan ummata fi irratti yakka dalagaa turanii gaafa mo'atamanii achi kaanu beektaanaan akkasitti hubadhe waan akan jenne keessan galleef maal naa dhaamtu waan akkasii kanarratti akanaa hubattu barbaada. Labsii qeerroon Oromiyaa labse kanaaf milishaa gandaa, poolisii, bulchaa gandaa, bulchaa aanaa godina warri kun hubannoo arguu qabanii waan jedhu yaadeeti kanarratti wanaa jechuu akka jettu barbaada. Akkasitti naagalee rakaafiin kee wanni isaas lola ati namni qabsoon ka godhamaa jiru ideemsi mootummaa kanaa sirrii mootii ideemsi kun haasawaan mariin sirraa'uu qaba malee rakkoon jirtu karaa sanii hiikamuu qabdi malee lolaaniin hiikamtu yaada jedhu yoo lolli ka'ee diktaatorinatiin tun eessayyuu namaan dattu kanaan duras deemee beeka lolli akkasii numa kufaa warri immoo ganda keessatti bobba'e kan raayyaa ittisa keessatti bobba'e humni isaa akkuma sila jettee lolli diktaatoroota bobbaachuu irratti hirmaatuunis ollaa keessas isaaf jedhanii nama qabuun warra akkasii jalan nama qabuun dhumti warra raayyaa ittisa biyyaa warra poolisii keessaa warra waa adda addaa keessa hojjetanuu dhumti isaanii yoo karaa sirrii irraa deemu karaa dogoggoraa kanarraa deemuu baatanii waan kanaan dura deemarraa barachuu baatanii akkuma warra kanaan dura achirraa ari'amanii mashataa mana haraqeetti deemu. Kanaaf wanni isaanii gaarii ummata isaanii waliin dhaabachuu warra mirga isaaniiti mirgi kun isaanis ilaallata mirgi kun ka isaaniitis ka ijoollee isaaniis ka warra isaaniis ka abbaa isaanii ka haadha isaaniiti mirgi qeerroon munyuqtuuf kun isaan ilaallata akkuma ideensa biyya san irratti ilaalaa jiranu wanni biyya san guutumaa guututti fudhatama qabaan jirtu amma wanni deemaa jiraaguma ollaan furummaan deemaa jirti warri naafxanyootaas karaa sanatti deeffachuu barbaada warri federaalii immoo ollaatti mirga sabaa difendii godhaa jira isaanis akkuma ummata isaan keessaa bayan mirga ummata isaanii akka mirgi ummata isaanii eegamu yaaluu qaban malee warra mirga isaaniitiin mormu caccabsuu ijjeesuu ukkaamsanii ijjeessanii hin hojjenne isaanis bula badu malee wanni bu'aa isaanii fidaa hin jiru. Kanaaf isaan bira dhaabachuu qabanii qeerroo bira dhaabachuu qabanii warra adda addaa kan munyuqu bira dhaabachuu qabanii warra hidhame maaf hidhamiidhaan baasaa jechuu qabanii marii dhufaa marii ala humnaan hin taatu yaada jedhu bira dhaabachuu qabanii kun raayyaa ittisa biyyaa ka Itoophiyaa jedhanii ijaaranis deebi'ee biyyaa walta deebi'ee wala'aa jira. Kana ka fide karaa dogoggoraa ka warri diktaatiriin deemsisu kanaafi kana hubachuu qabanii yoo jecha kanarraa hubachuu baatan waan deemaarraa hubachuu qabanii. Yoo kana ummata isaanii ijjeesuu ummata isaanii bittinsuu irratti bobba'anii isaanis kanumatti isaan qunnama ummata jechuun warra raayyaa ittisa biyyaa kanas ilaala ummata keessaa ba'anii kanumatti deebi'u. Raayyaa ittisa biyyaa kun gaafa diigamee addeen isaanitti qalan ollaa amma guban ollaa amma ajjeesan kana keessatti. Kanaafi waliin dhaabachuu qabanii dhimmi kun isaanis ilaallata mirga keessaniif nama gaafii gaafatu waliin dhaabadhaa harkarra qabaa hin ajjeesina hin gubina kanuma jedhaan gabaabumatti hin baay'eessu. Adisha isa kanarratti waan jettoo qabaate dabaladhuuti gaaffii keenya gara xumuraatti seennaa jechuufi. Milishaan gandaatii fi poolisiin gandaatii fi warri bulchiisarra jiran kun waan takkaa beekuu barbaachisa. Warri caasaan diriirfame kun akkuma kanaan dura tuttuqichaa yaalle tokko jira. Warri kun dhugumaan Oromoodha. Gandarratti itti shuumaman Oromoodha. Hayyee Oromoo. Ammoo hojii inni hojjetu hojii Oromooti
hojii Oromoo jiraachitti immoo hojii Oromoo dhabamsi. Waan jedhu irratti namuu ofi cinaatti waan godhamaa jira. Poolisii ta'ii, milishaa ta'ii, warra bulchiisarra jiru ta'ii, warrooti amma caasaan jiran kun keessattuu heegara Oromoo gubbarratti maalti jira? Ati if dhaabattee, if dandeettee dhaabattee akka gandaatti aanaa ta'e akkuma san caasaadhaan deemaa biyya ta'e. Kanaaf bakka jirrutti waan godhamaa jira. Keessattuu sa'aatii ammaa akkam jedha baay'ee waan miiraan namni dhaabatee dammaqa ila guutuu cufannee rafuun malle sa'aatii kanatti. Sa'aatiin tuni sa'aatii watti ba'a. Sa'aatii adda yoo xiqqaanne yoo tattaafanne firii fidichaa deemne bakka jirru haaluu kanaan dura waan kana keessa ture, kaayoo kana keessa ture, dhaaba kana keessa ture, wanni jedhamu hin jirtu akka isaanuu diiganiira. Mee akka Oromootti bakka jirrutti waan cinaa kennaa dalagamaa waan naannoo kanarra jira dammaqa miiraa. Eenyulle ta'e dhaaba fedhe keessatti ilaalcha akka fedhee qabaatu yoo dhugumaan waa Oromummaa wanni namoomaa illee yoo sitti argamtu taate waan kanarratti saba keetti ajjeesichaa deemaa ka hegeree si ajjeesa. Keessattuu ka hegeree nama ajjeesa. Ka ijjeesanii biyya hagana keessa ijjeesanii ilma namaa. Bineensi nyaatu jedhanii yennaa bineensa. Namni nama ajjeese bineensa eegama. Sadarkaa kana dhaqqabneeru. Wanni akka namni sun itti ijjeefamaa jiru. Maqaa akka qayshibbirii gooli dhumaan jedhanii beektaqee waan wanni takka irra mallattoo godhan jedhan bara yaafas. Adda maqaan goolii itti godhanu shanee abaa'oo Saree Salaam maali jedhan nama seera cabse. Seerri biyya sanittuu dhaabateen beeku. Otoo seerri biyya san jiraate Abiyyi adda addunyaan guutuun haga akkana iyyitee dogorgorate akka waan akka namni biyya isaarraa biyyatti oogganu takkarra waan kana godhan. Waan kana akkanaa kana saba fi irra dalageeranii waan ta'a jiraa kana. Taajjabbii fi miira hamaadha addunyaan dhalaalaa. Bu'aa kana keessatti waan kana keessatti yeroo hunda sadarkaa lammaffaatti sadaffaatti laallamnamutti. Gaafa dargiin biyyaa bahe nambar 1 Shaabiyaa nambar 2 Wayyaaneedha. Nu fakkeessaa duubatti abaabuu duubatti. Adda letaa wanni keenya nami bu'aa wareegama guddaa jijjiirama dhufe kana gatii kaffale nu. Gatii kaffalichi suni gatii keenya haguma gatii kaffalle san dhugumaan gatii qabna. Waan kanaafi waan goonu irratti haa wal ilaallu jiru waggaa 10 jiraanne waggaa 50 jiraanne sawwaa waaqni wanni jedhamutti beekama. Garuu akka hin taaneef hegeree Oromoo hegeree saba keenya ijjeennee dabaluurra yoo dandeenye nyaapha nu bobaas nu seenee bobaa keessa taa'ee fira ta'ee fira fakkaattee jajjuun simbirree nyaatteedhaan immoo waan akkanaa kanarra jiru. Waan kanaaf nama fira ta'ee nu cinaa ta'e kana hunda ofirraa eegaa jechuun ummata Oromoo eegu jechuudha. Ati yoo fi fayyite Oromoo fayyitte jechuudha. Dura ifii fayyi. Sadarkaa fayyichaa kana keessatti haa of laalluuti bakka jiru mirgaa bitaatti haa of laalaa eeggannoodhaan mormii deemtu kana cinaa haa dhaabbannuuti. Isa xumura garbummaa kana
Hincittu waan citaati moti wanni kun kaayotan waan guyyaa shan gootee guyyaa afur goonee gara manaa galnu miti jedhanii yoo dubbiin dheeressi. Ulfaadha wayyamaati gara gaaffii kiyya lammaffaatti deema Dooktar daqiiqaa tokko siilaadhee waan jettu hin qabdamoo darbu. Hayyee mee waraana amma deemaa jiru kana waraana naannoo Tigraay keessatti deemaa jira xayyaaraan haleellaan hin jira isaanis okolee didduu okkoteen didduu jedhaa jiruuni namichaan itti himaa jiru jaarsummallee amma ariifatee waan fudhadheera bakkaanii amma karaa negosheetiitiin fixadha waan jedhe qaba fakkaata waraana kana kajal qabe har'aa miti Oromiyaa keessatti gara waggaa 3 deemaa jira Gujiif Wallagga keessa waan ta'aa deemuun beenna akkamiin ilaaltu mee Dooktar waraanni kun akkamitti hubatta waraana kanarraa Galatoome waraanni kun gabaabumatti waraana akka malee waraana bushaawessa waan bushaa waan namni hojjetu malle waan beekta nama fokkifachiisaa akka bulchaa biyyaa dhiisii akka bulchaa gandaalletti akka bulchaa xixiqqaa tokkollee yoo laalte namni ollaa fi ka'ee hin gubu gowwaa jaardaallee yoo teete mana keetti garagalchitee hin gudduu mana dildila keetti garagalchitee hin jissitu warshaa adda addaa keetti garagaltee hin jissitu yookaan hin gudduu hunduma caalaa lammii keetti garagaltee ijjeetti lammii keessallee jaarsa ijoollee barattoota fakkeenyaaf hadhamoo kaleensa yuunivarsiitii isaarratti rooppilaan boombiirra buusee ijoolleen waan nurra darbataniifuu hin beeknu jettee akkas kun amma jedhanii hospitaala keessa nama madoolee adda addaa dhaggaa ture. Mee Dooktar ijoollee sanirra wasiin jechuu barbaada dhiifama olii. Ijoollee sanii bal'inatti miidiyaan argaa turre. Yookiin waan kana faabrikeetti godhanii sobanii jechuu hin dandeenye. Garuu mootummaan kolonii Abiyyiin hoogganamu lakkii nama nagaa tokko tuqeen jiru jedha. Kanarraa maal jedhu? Isaan kijibu mootummaan jara kana mootummaan bilisiginnaa kun kijiba malee wanni takka wanni isaan hojjetan nama ajjeesanii kijibuu waan hin tolchina jedhanii kijibuu. Kijibu isaanirraa harka 100 keessaa yoo 5 dhugaa ta'e Waaqayyo haa beeku. 5 hin caaltu dhugaa waa isaan jedhan keessaa harka 100 keessa. Yoo isaan nama 50 jenne yookaan maanii jedhan zeeroo san dura balleessi nama 5 ajjeesanii yookaan achii gaadhe. Yoo lafa qabanneerra jedhan kijiba kanama ammoo addeessa dhaabatanii warri achii asii kunuun katamaa san keessa jiraan qabanne lakkii jedhaa jiru. Kanaaf mee walumaa galatti lolli kuni lola qaanicha nama biyya san bulche Itoophiyaa amma nama bulche quxurii hin beekna. Diina alaatti dhufe walii galanii hawwu malee yeroo jalqabaa kabeetta biyya kuma caccabsee qabate minilikirraa kanaaf nami yeroo dhiyeenya keessatti biyya san bulche ka lafa nagaa ka'ee akkasi a'ee lafarra hin jiru. Dargiillee ka'aa ture warra hidhattoota a'aa ture cinaa lafarra a'aa ture cinaa Tigraayirra a'aa ture cinaa Eertiraarratti a'aa ture. Addis Ababaarraa loppiraa kaasee Maqalee fa'aa Asmaraa fa'aa rukunne dargiinis. Mootummaan jarri wambadeen amaratti kiiloo jirtu tuni waanuma tokko akka bulchiisaa doodiisi yaaduma dansaallee hin qabdu amma roppilaa bardaarrirraa kaattee Maqalee rukutuun humna qabda ta'a rukutuu dandeetta garuu qaaniidha nami biyya fi bulchu ka'ee ijoolleen jirti jaartiin jirti jaarsi jira nami dadhabaan jira hospitaala keessa nami yaalamaaru jira namni mabraatii irraa badde du'u jira isaan garuu kana kuma dhimma isaaniiti mabraatii irraa kutu internetii irraa kutu bishaan itti akka hin deemne irraa kutu nyaacha akka hin deemne irraa kutu roppilaa kaasanii lafa rukutu dildila rukutanii cabsu warshaa gubuu maal fida kun amma fakkeenyaaf me'ati lammuma Tigraay illee ta'uu yoo baattee mee namuma lafa biraa nama Itoophiyaa yoo ta'uu baattee kun sirrii miti kun siyaasaas miti kun baay'ee gadi bu'aa
yaada warra naaftanyootaa warra miqqanyoota isaan biraa dhufuudha kun. Maaliif TPLF waggaa 27 waan nu bulchitee fi waan gaarii yeroo isaa hojjetan TPLF gaarii jechuu kiyyaa miti. Waan isaan hojjetan amma fakkeenyaaf faabrikaa warshaa gubuun dildila cabsuun Roplaat mana barumsaa ijoolleen barattu yuunivarsiitii boombii darbachuun maaliif akka ta'e waaqayyo haa beeku warrumti bilisummaa sun maal jedhanii akka isaan deebisan hin beeku. Kanaaf lolli kuni lola qaanichadha. Lola sababa hin qabu sababa keessarraallee gadi bu'ee lola qaanii namni lola kana dhaqee lolu raayyaa ittisa biyyaa kan lola kana dhaqu isaan diina uummata Itoophiyaati. Raayyaa ittisa biyyaa kennaati haa yaadnu jedhanii akkas jedhan raayyaa ittisa biyyaa kan Oromiyaa keessa nama ajjeessaa ture jira kana amma immoo Maqalee dhaqanii kan uummatoota TPLF miti kan ajjeessaa kan gubaa jiranu kan ajjeessaa jiranu uummata Tigraay. Isaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa miti isaan diina Itoophiyaadha. Isaan ajjeesuun isaan adabuun baay'ee barbaachisaadha. Warri Tigraay isaan dura dhaabatee ajjeesuun waan sirrii. Ifirra isaan uummata Itoophiyaatti yoo dhaabatan bilisiginnaa waan jedhan sheexana kana bakka bu'anii nama ajjeesuun irran ture. Bilisiginnaa uummata Itoophiyaaf hin filanne. Abiy Ahmed uummata Itoophiyaa hin filanne. TPLF ara saateetu dhugaa saateetu uummata Tigraay TPLF filatee jira. Filannoon sirrii ta'uu dhabaachuu hin beeknu garuu filatee jira. Uummata Itoophiyaa garuu Abiy Ahmed hin filanne. Raayyaa ittisa biyyaa uummata Itoophiyaa kan dhaqee Tigraay lolu mi'eeyyamneef paarlaamaa inni Itoophiyaa kan jedhu kun bakka yeroon jalaa darbee jira kan waraana ajajuu hin danda'u. Abiy Ahmediif mirga kennuu hin danda'u waraana ajajuu hin danda'e. Abiy Ahmed kana godhuu mirga seeraan qabu mirga Itoophiyaa uummata Itoophiyaa isa bakka buusee hin jiru uummata tokkoyyuu bakka isa buusee hin jiru. Lola deemsisuu dhiisee waan tokko godhuu hin danda'u. Kanaaf lolli kun lola diktaaterooti humnaan bultooti mirga uummataa hatanii yookaan hajjaakii godhanii dhimma isaaniitti deebifatanii deemsisatan jechuudha. Uummati Tigraay mormachuun sirrii hin uummati sun maanii fi maalummaa isaanii mormataa jiru. Sabaaf sablammooti immoo achitti bobba'uu dhiisee ollaa isaa qulqulleessuu qaba amma. Ollaa isaa qulqulleessa isaan gaafa san fixanii asi deebi'u. Akka isaan gaafa achi deebi'anii dhufan isinis mormachuu abbaan feetayyuu haa dhufu. TPLFis dhufu warri diktaateriin naaxanya jalatti qindootte kunis deebi'anii haa dhufanu. Uummati kenna garuu qophaa'ee eeguu qaba gaafa isaan achi dhufanu mirga kenna namni feetayyuu nurraa cabsuu hin qabu. Kana lafa qabsaa'uu amma qabnanuuf TPLF cinaa dhaabachuu adoon ta'in ilaalchi kenna waliin fakkaata. Isaanis mirga isaanii mormachaa jiru nuutis mirga isaanii fakkaata. Asumatti mormachuu qabna. Akkas ta'uu qaba qabsoo hin jedha. Ulfaadhu yammee Adishaa waraan amma deemaa jiru warroonni tokko warri naftanyaaf ergamtuun naftanyaa warri fincaan goobana waraana seera kabachiisuuti malee kuni waraana uummatarra geggeeffamaa jiru miti jedhaa jiru. Tarii waraana seera kabachiisuu jedhanii Gujii keessatti nama wal tararanii mana gubaa turaniiru warri kun ergamtuun naftanyaa kun. Akkasumas Wallagga keessatti xayyaara kaasanii nama rukutaa turan seera kabachiisna jedhanii warri bilisiginnaa naftanyaa ergamu kun. Mee ammas waraana Tigraay irra banane kana waraana siviil waarii miti seera kabachiisnu jedhan. Xayyaaraan kalee yuunivarsiitii rukutanii ijoollee akkas bal'inatti addunyaan akka argu godhame adoo jiru lakkii kana nuu miti jedhaa akkataa jiran. Isa akkamii hubattaati isa kanaa dishaa? Duraan dursee ani lola kaabaa deemaa jiru jedhamu kana an lola kaabaa deemaa jedhu ani lolli kuni kibbaa fi dhihaa ka'ee fakkeenyaaf Wallaggaa fi Gujiirra ture lafuma Oromoo kana keessa. Wallaggaa Gujii keessatti hanga Abiyyi aangoo dhufee wal dura dhaabbannaan waraanaa lafatti naannootti godinatti murtaa'e Gujii fi Wallagga keessatti ture. Lakkisaan waraanni kun bal'ataa deemee Oromoo duuchii qabachuun nu oolu Oromoo
godina kana callaarratti ilaallu jedhamee yeroo hedduu irra dubbachaa baane irra barreessaa namuu gara garaa yaada kana kennaa. Waraanni kun babal'atee Wallaggarraa ka'ee Wallaggaaf Gujiirraa ka'ee naannoo Oromiyaa hunda waliin ga'e. Waggaa lamaan kana keessatti. Abiyyi gaafa waraana kana gaaffii isaan gaafatan, gaaffii seeraa ka gaafatan, ka deebisuu dhabeefi inni karoora waraana kana keessaan godhu waan cabsuu barbaadu jira. Waa hundeerraa buqqisuu barbaadu jira waraana kana uume. Akka cituun barbaadu waraanni Wallaggaatti guutu. Himmoo addaa yeroo takka cabsa jedhee ofirra abdiidhaan ture jechuudha. Lola ummataati. Abaa'oo jechuun akka isaan yaadassanii miti. Kuni mirga ummataatii fi kaayoorra hundaa'ee beelaa fi qorraa fi beela danda'e waa hunda danda'e haa socho'aa ture, haa qabsaawaa ture. Mindaa fi moti. Haa qabsaa'u kaayoo. Sochii kana yookaan waraana kana futuu dadhabanii bal'atanii dhufanii jennaan akkamiin waraana kana cabsina kan jedhamu guyyaa guyyaan guddachaa deema malee waraanni Oromoo gadi bu'aan deema. Woboon hunda dabalachaa deema. Keessaa warra karaa nagaatiin qabsoomne jedhaa ture. Warra kana hunda of keessa nyaatuu eegan nama hundee dandeettii qabu. Ka Oromoo gadi dhaabuu danda'u, ka dhugaadhaan diimokiraasii biyya kana keessan gadhaabichaa deemu, ka seera biyya kana keessan gadhaabichaa deemu, warra karaa nagaatiin qabsoomne jedhan kaan rasaasaaf fixee hayyoota carraa ajjeesichaa jalaa ba'a mana hidhaatti guuree nama karaa nagaa jedha. Nageen akka qawwee malee hin jirre kanarra dhabduu si barbaachisa. Nageenni jedhamu, heerri jedhamu, seeraa fi heera eegsisichaa duulaa jirraa jedha. Bari heeraa fi seera jechuun mootummaa impaayeritii kana keessatti mootummaa jedhee gadinaa heeraa fi seera jechuun qawwee jechuu bara. Heeraa fi seerri adda addunyaa ittiin bultu. Kuni biyya san keessatti dhalachuudhaafu carraa seenuu arga. Heeraa fi seera san warri biyya sanitti walqixxummaarratti filmaata deemsifnee heeraa fi seera bifa haaraan xumna jedhanii warri waggaa meeqa qabsoo tanaa biyya alaa turaniif ka bosona turan hundi biyya gana qawween nyaatte biyya haqawweeti. Kanaaf qawween babal'achaa deemtee Tigraay jibbi jaaladhu waan biyyi sun hin beekne seera dur gaafa isaan mootummaa ta'anii wayyaanee mootummaa ture seera maqaa callaa isaallee qabatanii deemaa turane amma gara naannoo ofiitti deebi'anii isaallee dhiphatanii jennaan seera kan gadi lafa dhaabanii filmaata waggaa shanii godhan jechuudha. Kanaaf amma nafxanyaa biratti waan lamaaf aangoo fi jabeeffachuu jechuu isaan biratti gaafa Tigraay cabsan aangoo jechuun powerful yoo gaddeebitu Oromoo cabsanii Oromoo gaccabsuu jechuun diinagdee biyya sanii to'achuu jechuudha. Aangoo dhuunfachuun kaaba Tigraay cabsu. Oromoo cabsuu jechuun diinagdee to'achuu jechuudha. Kana hunda qindeessanii Oromoo kana dhabuu dadhabanii lola kaan gara Tigraay ol bal'isan jechuudha.
وكبا ne adishaila lola gafa adabli summa oromot lola rabsu laureatiin Nobel Peace Prize Colonel Abiy Ahmed guyyaa shanitti umurree gara ce'umsaatti deebinaa jedhe guyyaa shan keessa lola kana umurree lolli kun amma waggaa sadiif hin xumuran ammas gaafa dheengaddaa guyyaa saditti lola Tigraay kana xumuraa jedhe torbaan lamaan gayaa jirra kuno akkamisi wanni kun akkamiin isaaf wanni cuf easy teete torbaan tokko xumuraa guyyaa shanitti xumuraa guyyaa saditti xumuraa jedhaa jira inni namichi Nobel Peace moo'ee hadha waraana hoogganaa waraana biyya tokko lolchiisaa jira biyyuma fi keessatti ummata fiirra lola lolchiisaa jira isa kan akkamiin nu bilqa qabdeen alaaltame أتمنى يوم بقولنا كنا نالك وأنا أما أبي أوغل أبا وكان بيت في أمن أوغل وكذا كيسا إنترستي ما يجرا إنترستي هدو أشكيس إدارة مي شابان إنترستي متى صار تجرين أيه يوكاني ورانا بيجي سن توانا جانا كم چافسنه ورانم بیا ایتوپیا جنا سوچی دن چافسنی شابا انترستی متاسان یا پام انترستی متاسان درگین انترستی متاسان اما نمی وان کرفون دورا گدی بای آمد ابی شابا وان براتی دی خنام متاکد ہے نواسل پادا این چافسنه درگین اما أموت أنا لا كما أن جنرالا بكمسي كما جنرالو تي وكان بتشالقو تي جدي أكا كاسة جمار أكو غدياته بلو بارجم بارو بلو جرا نكاسة كلا كاربو جرا بارجم باري موتين إند جم باري إرت جم باري أنت دوتي إند رساس دوبا إسان أواتوري يوم دوبا نيتي ترى إرت جمبار من متاتي جمبار نامك مري ديروما إفكنولا كاغا ساودو مري إتارا ساودو مري أنا موتي مري إني سامبي أما أنا مكانات إنترستين درجي أسكيسك تشابه أسكيسك تجيابا أسكيسك يا باسنجر أما إذا ما ماني وني جدنا تقولون wanne ku interesti garaagaraatti waan kana keessa duude wal burjaajessan isaan kun maan jedhe salphaa kun jedhe kun salphaa jedhe abiyyi waan beektaa akka baatirii guutan kaani guyyaa sadiif fixa jedhe guyyaa shaniif fixa jedhe interestiin tun wana harkist shaabaan yaadisaa asibu yaappaa asibu me'isoo achibu dargii asibu ما ودكم متى أنا أقول مثلاً كده واب بي كيس جرا وركون يجرو جتنيس أنا بيجي تأوغناجو نمي ورانا سإتماتات تيم شابي أغاف كان درجي أول كما بواني درجي سنة وول أمتني كاسي شمرا فاني في أبي مانو إسانيا سافركي أولي حكا في وانتي مماني كده كانت أنا وجد تجري يا باغا كان دكتور كاسا جبريل بو كجرم كا داود ولد ورد سيفا ولا يا با والشرابا أنا ورسنت ولد بكة تبط ولولا كنا انترستين أبو أفتح متافي جلا كبتة كيسا كبني وان كنا برجاجس إسار نام فتنيران لول جيمات جيم لول كم لولا أمتات همبرني موتنا نما كمانو موت متى إساني دودا وأرجم إنترستي نان غوتام تير دلول نسان كباتير جارونه بوتت بيتا أدي أجي تقول لنا متشكر بيتا جي برجاج سبوا جاشني بيتا مراتا كباتني جيما maraata ati nu beenzilatti kennite maanu jettu kana jettuudha namichi lolli kaabaa ideemu amma dhuguma odoo adda maqalee keessatti waraana Tigraay baasan adoo injifataadhaatti maqalumaa adoo qabatan amma dhuguma waraana biyya sana hidhaa baatan
Kaasee camadaa gaafatuudha. Waraanni kun akkatti dhaabatu hin jiru. Ammoo warri silaa ogummaa beekna jedhan yoo beektaa qaba agartu warra sammuu isaanii dhuunfe jechuudha. Hin jiru. Namni beektaa hagattuu jettutti haga sammuu kan hojjettuuf baanii jedhutti warra abdiidhaan mataa isaanii wanni jedhan waraana kana itti hoogganne jedhanii gorsituu ta'anii marfamaniiru. Warra kaayoo gananii akka kunoo as deebi'anii ka Oromoota namni gorsan jechuudha. Namni gara abule namni baankii Minisootatti hin jaaranne garaafiitti jaaran garaafii keessatti jaaran akka leencoo baati ka gara ajira. Obboleessa fi ka tiruu waliin dhalate ka kaayoo kana jiru. Kana nama kaayoo akkanaa qabu. Akkamiin namni kun namuma seeraa fi heera qabu. Nama maan jedhani si nama beektaa qaanii waa beektu tokko. Kanaaf intarastii hedduu wal qabaa. Lolli jibbi jaaladhu kaaban deemaa jiru sun yoo amma keessa gadi fageenyaan laaltu wayyaaneen meeshaa dhatti dhiiromte akka addunyaan lola keenya kan waggaa lama lolaa baane haa jiraatu waa akkanaatti mirgi dhiitamee Oromoo keessatti biyya jedha lola keenya kan dhaga'in kan xiyyaaraan Wallagga tumaa tura kan Gujii maratti gubaa tura kana hunda kan dhaggine adda misaayilii rookeetti buna Oromootiif gorqee Oromoo kan gaafa giddaa ilmaan Tigraay saamteen bitattee hidhattee sammuu fi hojjechiittee waan boqqofaman robe biyya fi keessa ifijaartee hundee fi irratti ifijabeessite akka addunyaan nu'uu haga feene dhumannu qaba. Adoo gurra nuun kennine haga addaa turte torbaan lama keessatti addunyaa kana keessa faranjii waan kana wanni jedhan. Kanaaf lolli kun lola ummataati. Abiyyiillee yookaan beektaa nafxanyaan abadan mo'uu hin danda'u. Nafxanyaan waan ammala waan takka jira wanni nafxanyaan beektaa namni argatti hin jiru. Kaaba kana keessatti sanyii liqinfamtee jira, gosa liqinfamtee jira, saba liqinfamee jira. Kan maqaa isaanii dhageenye illee haga waggaa lama kana keessa maqaa qimaantii dhage. Adda qimaanti laakkawamaa turte, Amaaraan laakkawamaa turte. Argoon maanti laakkawamaa turte. Argobbaa. Amaaraan laakkawamaa turte. Wanni beektaa Itoophiyaa keessatti maqaa lakkoofsaa ummata laakkaamu jedhan wanni laganeef yeroo takkaan lakkoofsi Amaaraa gadi bu'a. Wanni amma tokkummaa maqaa Itoophiyaa callaa yaama waan biraa yaaminaa jedhanuufi waan gadi bu'ee dhabamichaa deemaa takka jira. Agoo teetee laakkaamaa. Qimaanti teetee laakkaamaa. Oromoon gaafa gaddaa fi wallaaltee yookaan beektaa fi wallaalchisanii akka Amaaraatti laakkamaa baate akka Oromoo taatee laakkamaa. Lakkoofsi saba kanaa gadi bu'aa jiru. Lakkoofsa amma Tigraay amma lakkoofsa xiqqaa jedhan kanaa gadi bu'ichaa deema. Wanni maqaa Amaaraa dhaama yookaan dhabamaa deemaa jiru. Jarri waan kana additoo dhabe. Du'aa bada wanni tokkummaa afaan kana maanii jettu waan kana keessa dhokaticha. Halkanii guyyaa booddu jechuudha. Hargufamichi kun gadi dhufadde. Kanaaf lolli kun lola walii gara yoo gadi faqoon laaltu lola Oromoorra wal lola. Jibbi jaaladhu. Gurmuu wal godhannu. Tigraay federeeshinii amanti. Oromoon akkasan. Nyaaphanne keenu waa addee walii itti galu fakkatu. Tigree olaantummaadhaan qabeenya keenya nu saamicha. Nurra olaantummaa barbaaddi malee hin jiranu latti tumteennaa mootii jedhichi isaanii mallattoo isaanii kan agartu dhufanii Oromiyaa qabatanii teennaa jedhanii asirra misoomsuu eegan. Boruu lattitu abbaa qaddii
guyyaadhaaf asirraa saamachaa jiranii gara goojjoo ofiitiin galatan jechuudha. Ifi beekti gara. Waa wallaalaa nu bita biyya kana ammallee biyyi tun biyyattii jedhama. Taa ilaala. Doofaan naftanyaa. Sobaan biyya kana ijaaranii, qawwee ijaaranii. Kanaafu ati wallaala keessaa baay'ichaa fi tattaafanne gara dhugaatti jijjiiruudhaaf biyya kanan tattaafanne soba keessaa baay'ichaa fi tattaafanne wallaala keessaa baay'ichaan tattaafanne qawwee keessaa baay'ichaan tattaafanne ammallee impaayiriittiin tun qawwee malee akkasiin jiraachuun dandeenye yoo wanni karaa nagayaa lafa kana gaduuti lolaa ala wanni gaduufaa yoo jiraatte wanni adda maqaa ol'aantummaadhaadha. Nutti jiraa ka jedhamu kun hin jiran. Odoon lolame kaardii dhabama. Wanni beektaa warra ifituudhu naftanyaa kana balleessaa rasaasaa wanti kuma qabaadha. Odoo carraa dhagganne addeessa guddanne humnaan dhadhee bakka san dhaqqabne wanni naftanyaa balleessaa filmaata kaardii calle hin badan hin jira. Kaardii isaan balleessa rasaasanii. Waan kana beekanii irraa eegan. Waan kana beekanii lola addee hundatti waan kana awwaalicha gara balleessicha lola kana lola addaa Itoophiyaa keessaa baasanii lola East Afrikaa kana wanni godhichaa barbaadanuu maaliif dadhabbiitii diqqeenna fi wallaala fi taa'anii as keessa dhosichaa deemu. Kanaafi waan kanarra lolli Tigraay deemanu odoo biyya Oromootti lolli hin jirrelle taate anu waggaa lama nu lolan dhiisi odoo amma dhaqanii Tigraay waa isaa amma heera filmaata deessisanii waa isaa heeraaf seerni ittiin bullu ka Itoophiyaa ittiin bulla jennee ol kaayyanne sun dhara ta'e dhugaa ta'e kabajamuun sun jedhanii isaan adobeetta biyyi Oromootu walama fi yookaan bilisummaan jiraatu taatee Tigraay dhaqanii lolate akka lolli sun Oromoo irra banameetti natti mul'ata. Haadha Oromoo ciranii balleessaa jiran natti. Lolli Tigraay deemaa jiru sun lola Oromoo ta'a. Oromoo irra deessisaa jira. Wamaa garaagarummaa qaban kan Wallaggaaf Gujii deessisan achi baqatee achi deemalee lolli kun dhufeefuu lola Oromooti jedha. Oromoo balleessichaaf deemu. Yoom Tigraay qabattee kolonii hin bulchitee beekte amaarti. Oromoo cabsitee mataarra teettee Oromoo bulchaa ture. Sumaalee bulchaa ture. Ummata kibbaa bulchaa ture. Tigraay seenaa isaanii keessatti wal cinaa aangoorra wal lolanuu malee yoomi Tigraay akka amma beektaa Oromiyaa to'attee Oromiyaa waa hunda ifiitti godhufatu. Yoom Tigraay irra waa akkasii godhanii beekan. Bara meeqaan duran aangoorra wal dhaban malee akka lafa isaanii quba keessa keettee beekamaa. Kana wanni jedhaa jiru. Wanni isaa irraa wal lolan ammoo amaarti or naftanyaan Oromoo wanni jedhamu Oromiyaa wanni jedhamu hin jirtu jettee nu balleessichaa deemti. Ammoo Tigraay Oromoon hin jirti. Kata carraa arganneen sossobnee asii achi humna dirqisiisnee haga humna qabnu haga dandeenye hin bulchina jedhan mana Oromoo hin balleessinan jenne. Naftanyaan garuu Oromoo balleessa jedhee hidhatee ka'eera kan irraa jedhu barbaada. Lolli sun lola kennan. Ulfaadhu Adishaa, ulfaadhu wayyami. Mee Dooktar asirra waan dabaltu qabda fakkeenyaaf lola kana yoo lolli deemaa jiru kun lola babadhifannaa lafaati. Walqaa'ee Tsagadee raayyaa gara Tigraayti. Lafa kana deeffanna jedhanii lola deemsisaa jiranu in argita miidiyaan naftanyootaatii fi ilmaan naftanyootaa aktivistoota naftanyootaa waan isaan jedhaa turan itti aansuudhaan ammallee Oromiyaa raayyuu Finfinneellee teennaa amma immoo darraa bakka Oppiidoon itti uumama jettee durii sobaa turte illee kennaa salaalee teennaa dhufaa jiran amma xiqqoo turani malee shaakkisoo warqii waan qabdu teenna jechuu oolanu Wallaggallee waan misoomi qabu kenna jechuu isaanii oolanu
babal'ifannaa lafaati isaan godhan kana keessatti Oromoon maal isa galcheetti hirmaata? Maqdishoon leteen turanii barbara. Een jedhani Saudi Arabiyaa leteen jedhani ooyilii jira. Bakki cufi kenna jechuu isaanii waan oolle. Oromoon amma waraana kanarratti seenee gargaaraa jira. Boruu yoo isaan dhufanii burraayyuu kenna shaakkisoon ta'e jedhan immoo maal ta'aaranii lakki kama isaaniiti jedhee ammallee poolisiin Oromiyaa humni addaa Oromiyaa kun Oromoo lolaaramoo isaan warra isaan irratti aangoo baafatee isaan irratti dhufu kana moo lolaa jira. Kanaafuu kan akkamiin laaluu qabu poolisiin Oromiyaa waraanni Oromiyaa nama saba Oromoo ta'e miidiyaa nafxanyaa waan dabartu tokko laaluun qabanu of garagalanii maalti deemaa jira nu maaliif lolla maal jedhaa jiru isaan waan jedhu kan akkamitti hubatuu dadhaban mee kanarraa daqiiqaa lamaan toonaa jedhiitiin xumurraa ulfaadhu wayya. Hayyee galatoom akkuma adoola sila jedhe waan beektaa isaan fedhan laaliisaa fi warri lola deemsisu eenyufa waan jedha kanaan dura dubbannee sallaaluu barbaachisa. Akkuma hangafa adoola jedhee namni as keessa jiru dargiin jira warra sirni karbartee ka durii keessa ari'amee beektaa waggaa hedduu biyya alaatti shamee keessa jira. Izeemaan keessa jira. Achirratti duuba duubaan immoo warri adda addaa fedhintaa adda addaa qabanu warri gosa beektaa akka malee gosummaa cimsanii olaantummaa gosa isaanii jajjabeessan keessa jiru. Warri kun wanta dacha'ee namicha doofaa kana duubatti namicha amma lola kana deemsisu inni waan akka beektaa aadaa biyya saniitti gosa san keessaa dhufe namni sun nami marroweessaa dhufe jedhanii amma namicha doofaa kaan nutti deebisanii namni lola deemsisaa jiru kun namicha keessan jedhanii isaa ammoo duubatti dee'anii ajandaa fi deemsifatan jechuudha itti gurmaa'anii. Warri kun walitti baraanii dargiinis izeemaanis warri adda addaa ka sirna durii keessa jiranus warri sabummaa isaanii irratti hundaa'anii warra kanaa walitti qindaa'e walumaa galaa isaan guminuu fedhintaan isaanii maali warra naaftanyaan jennu kana. Isaaniif Itoophiyaa jechuun akkuma dur baratan kaan biyya takkatti afaan tokkocha baandiraa tokkocha kasaa olii qabatanii aansan waan san fedhintaa isaanii asirraa eenyu itti dabalameera ammallee Isaayyaas Afwerqiitti itti dabalameera. Isaayyaas Afwerqii maan jedhaa ture gosa isaanii ollaa wal qubatiisa dhiisii waliin kadhatiisilee namatti hin tolu jedha. Amma deebi'ee firatti ta'e immoo laal nama ollaa waliin ta'iisa dhiisii waliin kadhatiisallee namatti hin tolan jedhe amma deebi'ee diktaatoroota bedhattee addee walitti galtu jira namichi warra kanaa walii galan. Warra kanaa walii galanii laal amma Tigraay laal Isaayyaas gubbaa gadaa naafxanyooti wanta dachaatee guruppiin naafxanyoota uumama jalatti namicha doofaa kana fiin dura qaddee boombiilletti darbat amma TPLF ana jedhanii nama soba akkuma dur sobaa baratan kaan eenyu isaanii amana amma roppillaa Itoophiyaarraa ka'ee galgalaa ganama boombii Tigraayitti darbatu. Marfii kaabarraa kibbarraa dhiyaarraa baayarraa itti xamadanii lafa xiqqoo tana dhagaadhaa kunoo boombiitti darbataa jiranii marfiitti haa jiranii garuu jarre jajjabini namaa waan mirga isaaniitiif lolanu waan maalummaa isaaniif lolanu hin mooyaman isaan waan mooyansi hin mooyama akka isaan moonanne warra daafanoota beektaa naafxanyoota beektaa mooyaminuu laata argannaa laata maan jedhaa turan kanuma nuucaassi malee leelaa gabsinoon jenne እነዚህም ብቻ በተጨበረበረም ቢሆን ብንመጣ warra kaan uumamoti kun garbuu sun gadi deebine akkuma bubbaranne kaan goona jechuusan garuu akkuma jedhe warri Tigraay illeen መቀበሪያቸው የዲክታተሮች መቀበሪያ እንጂ ወይም መግቢያው ገብቶ ማለቂያ እንጂ መውጫ መፈንጫ አትሆንም ጀት ዱጉማ ጀት ጀርille akka dhiiraa dhaggisiisteerti garbooti beetta akka jeneraalii amma kun inni ergatu baacaa dabalee faa biraanuu jira faa akka waancaa amma meqalee hattanii jedhanii kan qabanii achi isi hambani dhuguma tunguminuu amma lola kana yoo laaltu lola beetta akka ristii deeffachaa amma biyya amma ta'e maqaa waan tisan
raayyaa manaamini raayyaa qobbolatti sule tasaaniin turre ta Oromoo turte garuu duraan waan fudhatanii amma kaa lafa ofiitti ilaalanii walqaayitinaa tegetee salli jedhii kana fudhattan jedhanii milishaa fi dura raranii duuba duubaan gula yaa'an wotaaddarri isaanii amma inni itti ergatu kun. Milishaa amma mutuqqi jettee lafarraa wal dhumattee biyya san deeffattan jedhanii fi dura oofaa jiru. Kanaaf lolli kun lola akka malee karaarraa bade lola beektaa mirga dhiisii qarqara mirgaallee hin jirre fugguu waan deemuuf maalummaa warra Tigraay balleessuuf yaada nafxanyoota irratti hundaa'ee lola deemu waan ta'eef yaada riivenjii beektaa Isaayyaasiif irratti hundaa'ee biyya biraatiif biyya Itoophiyaa uummata keetiif irratti deessistu waan ta'eef hin mooyamanu warri Tigraay mooyamuu hin mooyaa federaalizimiin hin baddu ummata Oromoos hin mormataa biyya isaa bilisa baasaa ummata Tigraayis diktaatorootaaf nafxanyoota achi dhukkeerraa kaasee balleessee biyya isaa akkuma bilisa durbaafate kaan bilisa irraa mulqamu dhumarratti garuu kabadu nami ummataan lolee mooyee hin beeku nami badu bilisiginnaa akka baddu shakkiin qabnu bilisiginnaaf diktaatoroot nafxanyoota akka isaan badan rakkoo shakkiin qabnu mirga ummataa ummati mooyamee hin beeku jeneraaloti caccaboon dargiitun loltee kaasaayee camadaa cinqilaa combalaachoo ilaal yeroo qayi shibbir cinqilaa tombiloo aqitoota asmaraa minaammini abdeetti lolini qabu dhukkeerraa kaa'ee mooyamee booji'amee gale adha waggaa 70 keetii maxalayinee camadaa liji ilaali lamin tashannifee camadaa liji taala ተሸንፎ ነው የመጣው ዛሬ የኦሮሞ ልጆች ጭንቅላቱን መጥቶ ትላንትና የተሸነፈው ማረጉ አይመለስልህ ተሸንፏል ተማርኮ ነው የገባ ሞርማቹ ቀባው መቶ ኦሮሞ ሞርማቹ ቀባ የከሰረ መሸታ ቤት ላይ የቀራውን የደርግ ወታደርን ሰብስቦ ምንም የሚያመጣ ነገር የለም ይሞያተው ማትከ ካኑ ማየደፊት Galatu. Ulfaadhu wayyaamii adisha waan dabalatu qabda moon xumura. Waan takka na buusee dabara. Ulfaadhu. Amma maal seetan awwali waa amma lolaaji Tigraay deemaa jiru amma lafa Tigraay gubbaatti deemaa jiru kana lola Tigraay jechuun muti amma lafa Tigraay irratti deemaa jiru kana warri beektaa yennaa injifannoo galan wara adeewaa bara lola kana dura lola turan kadirre lola dhaqin kadira loltee galte kara eegee qarartoodhaan diida kana bookkisee lafa balleesse mana mashtaarra deeme azmaarii Tigreenaaf azmaarii Guraageenaaf azmaarii Oromoonaaf azmaarii Sumaaleenaaf wanne dara maasaqwa guurate dara jette iyyaa'oon mata dhiira isin quban qabdu akkuma qarartoo gaafa kaan beektaa qarartoo sanne beektaa qarartoo guddinnan qabne kan waggaa 100 dura qarartoo hin jijjiirin qarartoo sanne doo jijjiiranii waan galu qarartoo gaasan qararanuuni Tigraay dadda jedhanii shuumoo ta'anii waa akka barmeelii tokkotti beektan midhaan shuumoo dhaadde achi shuumoo ta'anii qarartoo achi qabbanu qarartoo maas miidiyaarra hin qabbanu amma immoo isaan bada quban qabanu bada waan wayyaa Tigraay qopheeffattee quban qabanu waan gadi dhufaa jarri dursitee Aroma qabdi waan gadi ufa waan duran ufa bargo qabduuf waa hunda qopheeffattee yoo seen qarartoodha afaan bantu rookeettee afaan keessa buuttee fette cak yaafuun tokko jiru amma kana asii gootee asii buuttee achi buqqittee walii dhoottee miisaanii jetti yoo seen bahardaar dhoottu Ertiraku isi maan taatee yoo biyya caatti isaatti na jettee dabarte
amma kanarratti hafuura kuttee amma Tigraay injifachuu lakkisi ado Tigraay umma callaa waan ofeete masaaraa haga fedhaniidhaani Tigraay injifachuu dandeenya adoo injifattu taates guyyaa hidha ammaa keessatti Tigraay injifatti an kana caalaa waan biraa waan kanarra mammaakuu qabu Dr. Uddeessaan waan beekta mandiisuu shaabolaa ta'ani eegee duuba wara godhee dhuunfetti jedhani waan sani akka sani booda shaabolaas akka isaa eegan. Gollee kiyya waliin wallaalii jedhe. Misaa'anii dhukkisee jennaan gollee kiyya waliin wallaalii jedhe. Kanaafuu. Mamma atiin jedhaneera Danisha. Dr. Carraa Dishaan siilaatee jira. Lakki isa qofa qabaa dille malee. No jedhii jedha. Waa shaabolaas irra duubuusi. Intu murra. Abbo waan sakatamaa jaalatee beektaa fatee buluuki. Ana keessaa na baase akka keessa jiru ani fudhadhee kan jedheessa beektuttanii. Akkasanii. Mee Dr. Nuujettu ati si eega jirra xumuraarra. Maana eeddan. Waan shaabolaasa. Lakki duruu jenneerra. Agaafa kaan ilaalaa jedhi. Dansaa maana gootatti. Ishee eega jettee dansaa. Izeemaaf dargiinii fi warri Iyaappaa Isaayyaas Aforqii dabalatanii biyya diiguu deemaa jiranii biyya keenya. Nuti Oromoon biyya fiitiif qabsaayaa daangaa fiitii qabsaayaa malee nuti TPLF kalee akka Oromoo irra dalagdee jirti. TPLF akka dalagdee garuu OPDO ergataa turte kan Oromoon martiin beeka. OPDO warruma kalee insaa hoogganee akka Oromoo irra dalagaa turetti. Har'allee immoo biltsiginnaa ta'ee akka biraa dalaguu seenee jira. Gaafa cufasaa akka Oromoo irra dalagaa hin dhaabachiisanu jechuudha. Kana jechuu barbaannaa daawwattootaa fi hordoftoota Gumii Bokkoo waan nu daawwattanii fi ulfaadhaa wayyamaa Gumii Bokkoo YouTubeis laayikii fi subscribe gochuun dagatinaa nagaan bulaa nagaan oolaa jenneera. Nagaan nuti raatu.